Shama harka fuune ilmaan Oromoo akka nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha har'a waan ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufe jalqaba irratti like share subscribe gochuu hin irraanfatinaan dhaamsa kooti. Ajandaan koo har'a maal inni dhiirri tokko dubartii irraa maal jaallata maal jibba dubartiin tokko dhiira irraa maal jaallatti maal jibbiti ka jedhu irraa sirriitti gadi qabee dubbachuu barbaada. Maaliif namoonni tokko callisee of gatee dhuma deddeematumaan maal dhiirri dhabame dhalaan dhabame waan akkasii sababa godhan jechuudha. Waan ofii hanqina ofii qabu san irraanfatee waa'ee dhuma nama haasaa jechuudha. Dubartiinis dhiirris. Kanaaf jalqaba irratti maal irraa eegalla dubartii irraa haa eegallu achi gama dhiirattis ceena jechuudha. Dubartiin takka akkamii seeftii qaama ofiin eeggattu. Seeftii qaama ofii yoo jedhu qirxii irraa jammara dura qirxii irraa yoo eegalu namoota garaa babaasantu jira. Namoota cinaacha kanaan akkas furdatan gartee dhalaa duraa fi duuba isii addan beeyne gartee ta duubni fuulduri dhiitaa duubni dhiitaa kana duraa duuba hin mul'attu jedha dhiirri ni qeeqa jechuudha. Shamara akkasii dhiirri ni jibbiti sirriitti. Maaliif qirxii hin qabdu jedha. Bareedumni fuulaa faayidaa tokko hin qabu. Bareeduu fuulaa osoo hin taane ilmi namaa qirxii isaa yoo tolfate namatti tola. Immootu furdinni yookaan immootu qaamni akkas nama ta'uu uumamaa akkam goonee hir'isnaa jedha namni gariin. Uumamni wayituu hin jiru. Uumamni harkaa cabuu miila akkas ija baduu waan akkasii kana malee borcii garaa fuulduratti dhiibdee kalee keessi garaagaranaatti akka nama shaanxaa rarraafatu garaagarana sirraa gajjige kun uumamaa miti kun. Kun badii keeti jechuudha. Callistee nyaattee dhuydee rafuu malee akkamitti qaama kiyya tolfadha jettee tasaas yaannee jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa maali? Dhiirri tokko akka waan akkanaa kana sirraan jibbine akkamitti dhiira tokkoof jaalachiisuu danda'a kan jedhu salphamatti mana dhuma kee teessee ganama akkuma ribaa kaateen osoo waa tokko hin nyaatin ispoortii qaama ispoortii garaa hojjetta jechuudha. Waan biraan hojjettu lafuma waa afattee garaan ol garagaltee ciistee miila kee ol kaastaa odoo duwidaan lafa waliin ka'ee gaddeebistaa miila kee ol kaastaa gaddeebistaa ergas immoo miila kee diriirsitee duwida keetiin ciistee ol kaataa waan biraan barbaachisu sana booda garaan kee akka ulfaa fuulduratti dhiitee kun keessumatti ol deebi'aa jechuudha. Cinaachi kee kaasiin akkanatti gararree kun lakkoofsa 8 fakkaatee ati hanga feete waan feete taatullee dhiirri sana booda dhalaa akkasii ni jaallata. Isa qofaa miti yoo lakkaan ispoortii ol jechuuf gajjechuu hin danda'u jette taayitii gartee uffata nama qabu uffata jalaa uffata akkatti wixxir godhee garaa namaa qabu gartee hin jira. Suuqii ni jira waan ta'eef uffata akkasii san bitattanii uffata sirriitti baay'istanii bitattanii yeroo hojjettanis yeroo raftanis ofitti kaa'attanii jechuudha. Yeroo ofitti keettan sirriitti waan qaama kee qaxxi godhee qabuuf siifis gaariidha qaama kee hir'isuufis baay'ee faayidaa qaba. Maaliif akka calliseetiniin foon kee kun garaagaraan addan jiine godhaa jechuudha. Kana sirreeffatti taanaan dhiirri laal osoo ati yaamin si jala fiiga ofii isaati. Wayi intala mudhii migiraasan wayi intala garaan isii keessa ol deemu yoo ati mootuu garaa qabaatte wayi tanasaa borci irra rafamoo akkamisii godha dhalaa si tuffata gartee dhuguma immoo si tuffachiisa. Isaa iyyuu miti atumti mee sin cinqu yeroo teettu sin cinqu yeroo raftu sin cinqu akka namaa qilxafinnaa daddaffii adda addaa godhachuun sitti ulfaataa jechuudha. Kanaaf please cal'istanii ofirra rafina. Seeftii keessan eeggatuun kan keessani waan ta'eef seeftii keessan eeggadhaa isiniin jedha. Ispoortiin manuma keessanii dalagaa. Inni biraa baay'eedha. Inni biraas amma shamaraaf dhiirri tokko yoo wal jaallatan wal arguun isaanii oolu. Dhuma irratti wal arguun isaanii oolu. Gaafa wal argitu waa hedduu si madaala dhiirri kun. Waan hedduu si madaala. Inni jalqabaa akkuma ati bira dhufteen nagaya si gaafata. Nagaya si gaafate si dhungachuun isaan oolu waan si jaallatu. Gaafa si dhungatu kana ati ilkaan rigattee beeyta. Amala ilkaan kee kana takkaa furshaan tuqee beeka. Yoo furshaan tuqee hin beekne tuffatamte. Isa biraa ammas rifeensa kee kana waa itti martee deemuu malee adda baastee yeroo dhiqattee sirriitti tolchitee dibata adda addaa dibdee beeyta. Amma rakkoon keenya guddaan maali beeytanii? Namni kamuuyyuu asii ol malee asii gadi kan nama biraa itti fakkaata. Qubaa hin qabu. Asii ol lipstikiin dibata budraa yookaan asii wannoo hinna maali maqaan isaa hin dibatanii kana fuulatti homaama kireeman dibatanii asii ol maasha Allah ni bareedan yoo jette kan Monaalizam. Asii gadi gaafa dhaytu kutaa nama biraatti.
Suni kutaa nama biraati. Dhiirri waan akkanaa nama madaale nama gata. Gaafa akkana mootu ati deebitee maali rakkinni kiyyaa? Dhiirri dhabamee jira jettee komii kaasta. Dhiirri hin dhabamne. Dhiirri hin dhabamne. Rakkina keeti. Hanqina keetu bultii akkam godhanne si godhee jechuudha. Kana sirreeffadhu obboleettiti. Inni dhiiras kan dubartii caala kan dhiiraa mootu inumaayyuu jechuudha kan dubartii caala kan dhiiraa maaliif? Dhiirri tokko firiizima kana tolfatee qirtsii tana haaddatee areeda tana haaddatee deemuu malee innis waan biraa qubaa hin qabu. Uffata asii haaraa tana gubbaraattiin galchaa shittoo kana hin afuuffataa sirriitti jabeessee tolchee bareechee saayichi keessi isaa akka rabbi beeku. Ilkaan yoo jette takkaa burshaan ilkaan isaan seenne gartee sii galee ka dhiiraa daranii jechuudha. Dhiirri gariin yoo dhalaa gartee dhalaa tan akka waan dhiirri tokko inumaan agarrama. Dhalaan dhabamte dhalaan namatti heerumtu hin jirtu jedheetiniin komii dhalarratti kaasa. Hanqina ofii san dagatee jira bar. Sila waanuma dhiirummaa sanuu inni odoon guuttatiin dhalaa komata. Maaliif? Callisee silkiin janajjanuu malee calliseetuma afaan banuu malee hanqina isaa takkatti ofirratti hin galle. Maal hanqinni isaa? Dhalaan laal afaan namaa miti. Dhalaan takka yoo si bira geette waan hedduun si madaalti. Si galee si madaalti. Tokkoffaa dhiirri laalammaa yoo silkii siin haasa'u waan silaa jaalalaa sana haasa'uu dhiisetti waan silaa waa'ee jaalalaa haasa'uu dhiise ittoof akka abbadaa agartee ani barka akkana turee ana akkana jedhee ana akkas ta'ee xar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 
oofaa ture garaajii hojjedhaa waan laal waan takka ijaan argeen beekne kana waan haasaa itti akka abbadaara akkasiin jaallattu. Akkanatti abbaan kiyya tokko makiinaa maalii jedhee maal akka shariikaa tokko maal jedhee sababa gabrummaatiin biyyaa ba'e malee ani qabeenyi keenya anaa miti sarratanyaa mee qabna sarratanyaa teenya takka akkana taate maazariin tiyya takka akkanatti maalii jettee waan akkanaa kana waan jaalalaa san inumaa dagatte waan itti of akkaabbaduu malee isin yoo kana way kuni maaluma silkii akkana gurrarra ufsiisite way kun maaluma tarsa'aa jiree akka tarsa'ee hin geessu jette irraa galee jaalalli isaa sun maaliif akka inni buufaa jammaree argitee irtigaa jalqabumaan itti of afarsuu eegalee waan ta'eef akkamitti amanteetiin itti dheexiyyuu akkasiisan osuma biraan ga'inii barkuun fagoodha itti of akkaabbadee laal waan hin jirre jedhee baraan dhalaatana akkattiin silaa jaalala kennu amma dura takka qofa jaaladhee takkatti san biyyatti akkana ta'ee achi doktora wayii argannaan heerumte sobaaba doktorri wayiitu hin jiru dhalaa dhibba ol fuudhee gadhiisee jira dhalaan hundi tuffattee ofirraa gaariite kana dhalaa takkatti beeka takkatti sanii ol lamnaan amma bakka carraa dhumaa yaa'u si qabadhe jedheen kaayyeffadhe dhalaan jechuu dubartiin namarraa beekti kijiba ila ifumatti beekti warri dhiiraa kullaal yoo sobdan sanuu odoo likkitti sobdanii gaariidha bar hin tarsaatan callistaniitumaan dhiirri soba guddata dhalaa caalaa dubartii wayya xiqqoo dubartii mungkin dhiirri yoo tuffate waa'ee seeftii isiitii fi adda addaa kanaaf malee waan biraatiif hedduu hin cinku soba hedduu hin cinku dubbummaa qabeetteen hin sobdu maaliif waan gaafatti dhufe arguu noolleef jecha hin sobdu mallaqa akkana qabaa maali waan akkasillee sobdu maaliif mallaqa qabaa jetteen mallaqa saffidi jedhaa waan ta'eef hin sobdu jechuudha. Dhiira abbuu tarsa mallaqallee hin qaba jaani bara waan biraa dhiisi. Kaman qabne kana ka gaafa isiin ijaazaa buutu birrii isiitti tarkaanfii kana mallaqallee hin qaba maalii hin qaba wanni inni hin haasofne hin jiru jechuudha haasaa addunyaa tanarraa mulu qarageetuma fixa. Sana booda amma ka gaafni ijaazan ga'ee dhufaa miree dhiira kaa'ama. Ijaazan ga'ee ka shittoo kan asii gadi afuuffate karaa naman dabarsu urgaan isaa laal firiizii kan asii qalamee diimaa cinaa tokko dibee asiin booyi itti baase asiin itti baase areeda isaa zanaa godhate ilkee isaa rigate asii ol kaa qulqullaa yamma asii gadi illee shittoon fa jedhe caammaa isallee gubbaa xaxxaragate amma gaafa jalqabu seenuu hedduu ijaazaa dhagaa mana deemta wal cabbattee urgaan isaa itti tole mucattillee waa kunni urgaa jetti mana ijaazaatti ol lixan kaa gaafa ol lixan dura gadi jee kophee baafatu eegala gaafa kophee baafatu akka waan manni fincaanii dhoo'ee yaa ajaa ganda sanii laal waraabessa yaamaa siinjaa caamman isaa ofii gubbaa isaan urgaabar caammarraa jammara laal dhiira dhalaan achumaan si madaala keessa galchiti funyaan ofii akkana hatti shoo jejjaatumaan kophee ajaa isaatti bar kaalsidha sayachi dafee kophee sana alatti baafatte gaggaba isiin astaa jedheeni shintibeetii dhaqee miila isaa saamunaa siliikiin dhiqata akka irraa badu san jechuu madaalli keessa si galchite dubartiin asumatti tokko amma ka
haasawuun hin oollamuuna haasa'ama inni dubbatamaa kijiba yaa akkuma isin beektan dura qunnaadhaan safaree waan ta'eef amma gama sireetittis deemuu midhaan kun hin dhabamu ka gaafa uffata urgaa kana gubbarraa baasu rifeensi bobaa jalaa firiisuma kiyya kanaan siniin jedha laal rifeensi bobaa jalaa firiisii kiyyaan garaagarummaa hin qabu san irratti ajaan isaa akkuma caammaa isaa san ammallee mucattiin amma waa meeqan isa dararamte jechuudha kopheen isaa darare bobaa isaa dararee jira dhiira laal dhiira tuffatamaa irraa hin dubbachuu jira amma dubartiillee akkasuma dubartii tuffatamtu irraa takka kabajaa qabduu fi ta seeftii ofii eeggattu haale wasaale yoom kana qofaree ammas dubbiin siree ajaan sunis dandeessatuma dabarfatti amma ka takkaa kun manni ispoortii quba isan qabu takkaa mootuu deemetiniin akka namaa mana jiimii seenee hin beeku gaafa siree irratti illee kalaan kaayeyyamtee fi garaan isaa hagana gaa eessatti wala argamme amma eeyyamtee fi jirti barisiin garaadhaa buloo amma kana gaa wayita itti bu'uuf jedhu garaan achitti ispoort dhaabadhodhaan ispoortii ma hojjetuu didde seeri siyaa'ee godhaan wanti isaa hundi garaa keessa dacha'e kun duuba dubartii maal isa barbaachisa namni akkana kanadha amma dubartii komataa bar dubartiin dhabamteedhe sun intaloon achumaan aartii mee qabbayyaa waa bitadhetteen achumaan hattarti dhiira akkanaa kana baalaa dhalaa dhabnee jedha garaa isaa badee gaa'ee akka ulfaa garte ispoortii hojjetee ofirraa hin qannasu manatti immoo hojjetee ofirraa hin qannasu bishaan ofitti guuree ruuza kan ofitti guuree borcii nagaa sana booda dhalaan hin tuffatti dhalaa komata dhalaan ammaa sharmuxaadhaa nama wajjin jiraattu maali jedhee kijiba rakkoon ka isaati bar rakkoo isaati waa beeqa kopheen isaa akka beektan bobaan isaa akka beektan garaan isaa akka beektan hoolaa jedha sana raktuu laala ajaan isaa maaliif nama furdaadha waan ta'eef hin fuura qaba namoonni qaqallalleen ni jiran namoonni qaqallalleen gartee nama shurufkaa qabu nama qulqullina ofiin eeggate numa jira gartee dhiira akkanaa kana kanatu deebi'ee dubartii komata akka waan dhalaan bultii ijaarrachuu fi diddee tokkotti dubartiinis akkuma dhiiraa kana borceen isii akkana gaa dhiirri isii bira dhaqee eessan dhaqee arga waan barbaadu san tas garana soqa garaan achi dhiibaa eessatti arga waa tokko erga taa'ee haafa'u erga fuuraa isii irrumaa xaragatu harka isii yoo irra fuurame sitti xaragata waan biraa waan xaraguun qabu maaliif namni gabbataan ni fuura waan ta'eef kanaa manna ispoortii hojjettee qaama kee salphatti manuma teessee hir'ifachuu dandeessa jechuudha. Maatu si cinqee abbuleessanii maatu si cinqee abbuleettii maa dubartii komatta maa dhiira komatta rakkoon jiru sima biraa dhalaa biras miti dhiira biras miti mata makeenna kanaa qorannu yoo rakkinni yookaan hanqinni wayii uumame ani maali hanqinni kiyya maaltu narraa hir'atee waan kana dhabe fakkeenyaaf hojii yoo dhabe hojii dalagaa yoo dhabe maaltu narraa hir'atee jedhee of laala wani narraa hir'ate maali ogummaa dhabuufa dandeettii dalagaa soqatuu dhabuufa akkasuma dubartilleen dhalaa yoo dhaban waan sirraa hir'ate san beekuu dhiirallee yoo dhaban waan irraa hanqate san beekuun barbaachisaadha. Duuba osoo kanan goone maqaa walii xureessuun faayidaa tokko hin qabu. Ispoortiin immoo fayyaa keetiifis qaama keetiifis gaarii namni borcii qabu namni borcii qabu fi namni akkana fufurdaan kun of duratti gaafa maanguddoo ta'ellee dhibee adda addaatiif saaxilama. Dhibee sukkaaraatiif saaxilama. Dhibee damgaffiitii yookaan dhiibbaa dhiigatiif saaxilama. Dhibee kalee dhibee turuu waan akkana kanaatiif si saaxila furdinni faayidaa tokko hin qabu. Faayidaa tokko hin qabu. Kana waan ta'eef hundi keetuu waan sirreeffatuu qabdu ofuma keetii sirreeffadhu malee komii adda addaa waan hin jirre. Mee fakkeenya fudhadhaa diyaaspooraa biyya faranjii tana Oromoo jechuudha. Qaama qaban maal isaan waan nyaatan dhaban isinif fakkaate waan dhugan dhaban isinif fakkaate akkuma achi as ruuzni jiru achis ruuzni jira bargarii jira aannani jira waan as jiru caalaa inda'uun bakka san jira jechuudha. Qabeenyis achi jira nyaanni gaariinis dhugaatii gaariinis qilleensi gaariinis achi jira. Garuu borciimaan baas ispoortii hojjetan jedhu of eeggannoo qaama seeftii ofii eeggatan faranjiin nama tuffatti waan ta'eef gartee qaama fayyaa ofiitiif hin dhibamullee warri diyaaspooraa kun mee ilaala qaama ofii sirriitti waan eeggataniif dhibeef ofii saaxilu namni biyya arabaa kun yoosuu dhibama maaliif qaama ofiin eeggatu ispoortiin quba isan qabu
ispoortii hojjechuun dirqama ispoortii deemuu qofa itti fakkaata. Waan akkasii hin jiru. Manuma kee teessee ispoortiis dalaguu dandeessa, waan feetes dalaguu dandeessa. Salphamatti. Bakkuma ciiftutti fagoo hin dhayitu bar. Bakkuma hirribaa kee teessee ispoortii dalaguu dandeessa. Kanaaf jaalalli hin jiru hin jedhina. Jaalalli ni jira. Nama wal jaalateef jaalalli hin jira. Dhalaa takka mallaquma nyaachuuf jettee waan hin taane gootee ofu qaama keetuu odoo seeftii hin eeggatin mallaquma isiitiif jettee akka nama maraataa lafan laftee moobaayilii dhamaasteetuma nyaatu faayidaa hin qabu. Atillee dhalaan dhal'istee buduramaan fi lippistikii kanaan afaan kee daalacheessitee bifa kee jijjiirtee akka nama bareeduu of gootee gaafa mootuu isa bira geette akka biraa yoo taate simatu gatama simatu uffatama jechuudha. Waan baay'ee ulfaatu bara. Kana waan ta'eef wal komachuu dhiisne waan nurraa sirraa'uu qabu sirreeffatu. Waan nurraa sirraa'uu qabu sirreeffatu gartee. Numaafuyyoo akkasitu bareedaa bara. Mee numaafuyyoo laalle dhiira kana mee yoo dhageessan warri shamaraa yoo dhageettan dubartii xixiqqoo barbaannaadhaan. Xixiqqoo jechuun bar daa'imman umrii 9 fi 10 osoo hin taane dubartii qaama hin qabne jechuu barbaadaniiti. Immoo dhalaa takkallee dhiirillee laala. Gizee dhalaa takka laalu eessa laalatu? Dabbaa isii yookaan duuba isii laala taa'aa isii maaliif? Qirsi isii laaluuf jedheetti. Yoo mootu ati dabbaan keessa akkana ta'ee garaan keessa madhee ta'e lachuu wal fakkaate si laaluuf iyyuu hin dabbara. Kanaaf salphamatti garaa kee ispoortii ani siin jedhu kana yoo hojjette dabbaan keessa badheetti ba'a garaan kee keessatti osii deebi'a lakkoofsa 8 fakkaattee bareeduma kee laala. Ka ol taru ka gad taru dooma akkatti si laalu domaafoo si duuba fiiga ofuma isaati ka duraan dhiirri narraa dheessa jettu ofuma isaati akkuma saree si jala girrise yoo qirxii keessatti eeggatte yoo qaama seeftii keessatti eeggatte akkuma saree maraattee kana si jala girrisa la dhiirrillee akkasuma waa hundi kee tolee zanaa jettee bareeddoo jette dhalaan tun ofumaa si jala girristi osoma ati hin barbaadin bareedaa kenna jettee lakkafaan si feetti. Kana keessa ati milkaa'aa taataa jechuudha. Nama gaarii taatee argamtee jirtaa jechuudha. Amantii dhumti kamiyyuu mootuu qulqullinaa fi qaama ofii sirriitti eeggachuu numa eeyyama gaa. Ati jaarsa dullacha hin taane kan garaa baasuudhaaf kaayyoo qabdu yookaan immoo Itoophiyaatti fa'aa beektanii birqiidha borciin kun bor namni borcii baase akka waan kabajaa wayitiitti ilaalama. Irraa waan hin beekneef wallaala keenyarraa kan ka'e ilaala. Wallaala keenyarraa kan ka'e nama akkasii sanfa'a ilaalla jechuudha. Kun dadhabina guddaadha waan ta'eef hundi keenyayyuu sirriitti seeftii qaama keenyaa eeggannee jaalallee keenya gammachiisuu qabna. Jaalallee teenya gammachiisuu qabna. Dhiirris dhalaanis jaalallee kee yoo hin gammachiifne jireenya kee akkamitti gammachiifta? Umrii guutuu wayi biyya arabaa kanatti hafuun hedduu bara. Sahaanii arabaa keessatti naftu yookaan immoo gaala arabaa jalatti hafuun hedduu bara. Numa galta. Gaafa galte jireenya kee gammadaa jiraachuudhaaf seeftii kee kanneen guuttachuu qabda. Mallaqa qofa qabaatuuf faayidaa tokko siin qabu. Ammoo jaalala mallaqa illee hin bitama jette yeroo muraasaaf bituu dandeessa garuu sanirra mootu hin tarkaanfatuu hin dandeessu. Jaalalli mallaqa umrii hin qabu. Gartee umrii batakka hin qabu siin jedha. Wal fixuu taati xiqqoo hanga mallaqni sun jiru hanga gammaddaa gaafa mallaqni sun dhumateetiin kaasnan zeeroo ta'e wal nyaachuutti tara. Wal ciratu. Ati ka akkana na sobdee akkana na gootee maalii na jettee kaayyoo kiyyarraa na balleessitee akkas na gootee akkana na gootee wanti hin jedhamne hin jiru jechuudha. Walitti kakaasan waan dabarsan kana mulu ittiin wal arrabsan. Maaliif mallaqaan bitamte waan ta'eef dhalaanis mallaqaan bitame dhiirris mallaqaan bitame waan ta'eef waanuma ittiin bitame sanii wal arrabsuu eegalan. Tuffii mallaqni nama godhu laa. Tasumallee jaalaluma bita malee. Mallaqni hin bitu. Jaalala bituuf immoo mallaqa takkas hin barbaachisu. Onnee qulqulluu qofa si barbaachisa. Onnee qulqulluu qabaannaan yoo hanqina qabaattee yoo hanqina keessan si sirreessuu dandeetti. Si sirreessuu dandeetti dhalaan. Yoo dhiiras taate dhalaan yoo hanqina qabaatte mallaqa osoo hin taane jaalalli yoo jiraateef sirraa'uu ni danda'a. Yoo kan wanni sirraa'u tokko hin jiru atillee mataa kee dhaabdetumaan matama jetta. Ishillee matama dhaabdee matama jetta. Jireenyi gaddaa malee jireenyi jaalalaa jiraachuun abjuu ta'ee hafa jechuudha. Siigale? Kana kan gochuu qabu suma mataa keetti nama biraatii miti. Gorsa kana yoo fudhatte faayidaa sii qabadee waa yaadeef. Maaliif yeroo ammaa kana akkuma isin argitan dhiirri Oromoo fi dhalaan Oromoo
warra yoo ol fuudhan ji'a 5 ji'a 6 irraa wal ari'an waggaa irraa tabira fuudha bara maraa sargi masal argita gurbaan kun waggaa kana fuuna yennaan laa barxiqqooti walitti samii walitti bu'anii tabiraa fuudhe bara kumaani hoolaa wayii bitee hoolaa wayii gurguree fakkeessatumaan tana ari'eetiin tabiraa fuudhe wallolanii salphaadha mee amma waan akkanaa kun jireenya war bultii jaaruun akka ulfaattu hin beeytanis har'aan si fakkaate malee bor waan baay'ee irras gaafatamu har'a takka fide ji'a har'aa immoo tabiraa fide bar faashinumaa ta'e dhalalleen akkasuma har'a tokko jaazaa buute aboo kiyyaan sun hin taane furrii kana olii gadi jedha yookaan kopheen isaan ajaa'ette ka biraa bira jirti ji'a biraa ofitti taphatte moo isatti taphatte duubaatan malal yeroo kana nafsi mateetiin taphatte nama tokko komachuu hin dandeessu mata makee kanaan taphatte jechuudhaati sigalee waan akkana kanarraa of eegan dhaamsa kooti an kan isin waliin ture reedii adamtii isin dheeressee jira turtiin har'aaf qabu kana fakkaata like share subscribe gochuun dagatina isin jaaladha isin kabaja ilmaan oromoo dhibee kanarrallee jabaadhatii of eegaa harka keessan qulqulleeffadha tuttuqqaa adda addaatirraa of qusadhaan dhaamsa kooti fayyaan faayaa jabaadha irraa of eegaa